waanuma inni nutti hime qofa raawwachuudhaani seexana moonee jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaan alatti dhagaa kana daabboo godhii, ani kan kee miti, ani siif hin uumamne. Uumama boqonnaa 3:4 akkas jedha, maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan, hin duutan, isin ija mukichaa irraa yeroo nyaattan ijji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo akka isin taatan Waaqayyoo in beekaa jedhe. Seexanni eenyuun gaaffii gaafataa? Hewaaniin deemeetu dhuguma Waaqayyoo ija mukaa isa kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedhee hooyi jedhee gaafate. Hewaan maal jettee deebisti? Eeyyanii ija mukaa isa kanarraa hin nyaatinaa, isa kanarraa immoo nyaadhaa jedheetu nu abboomee jette. Isa kanarraa yoo nyaattanii hin duutu, isa kanarraa hin nyaatinaa, kanaafiyyuu hin nyaatinaa ittiin jedhee Waaqayyo isaan abboome. Waaqayyo maal jedhee isaan abboome? Muka kana ija isaa hin nyaatinaa, ija isaa yoo nyaattanii hin duutu, ija isaa hin nyaatinaa jedhee isaaniin abboome, isaanitti hime. Garuu Hewaan immoo seexanaa wajjin haasaa gootee bofichi erganni isheedhaan faana haasaa godhee booda kan isheen wajjin haasoftee seexanaa wajjinidha. Seexanni maal jedhee dhaqee gaafate? Boqonnaa 3:1 irratti dhuguma Waaqayyoo ija mukaa isa kanarraa hin nyaatinaa hoo isiniin jedhee jette. Hewaan kun eeyyanii isa kanarraa hin nyaatinaa, isa kanarraa immoo nyaadhaa nuun jedhee jetteen. Asirratti maal arginaa? Seexana kan isa dhibu yookaan immoo kan seexanni gochuu barbaadu nama balleessuudha, nama ajjeesuudha, akka namni jireenya bara baraatti hin galle yookaan immoo akka namni jireenya bara baraa argachuu hin dandeenye gochuudha hojiinsa. Asirraa maal arginaa? Waaqayyoo ija mukaa kanarraa yoo nyaattanii hin duutu ittiin jedhe. Seexanni immoo isin ija mukaa kanarraa yoo nyaattanii hin duutanii, hamaa fi gaarii adda baastanii akkasinii beektanii, akkasiin hamaaf gaarii adda baaftanii hubattanii Waaqayyo waan beekuuf jedheetu kanarraa hin nyaatinaa isiniin jedhee. Seexanni goyyoomsituudha. Wanta Waaqayyo hin godhinaa, wanta Waaqayyo hin raawwatinaa jedhe seexanni maal godhaa? Akka namni hojjetu nama taasisaa jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna nuti? Wanta Waaqayyo godhaa jedhe goone, wanta Waaqayyo raawwadhaa jenne raawwanneetu jireenya bara baraatti galuu dandeenya malee wanta Waaqayyo raawwadhaa jedhe raawwachuu dhiisne, wanta Waaqayyo godhaa jedhe gochuu dhiisne jireenya bara baraatti galuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabna nuti? Wanta seexani nutti haasa'u, hasaasa seexana, hasaasa biyya lafaa dhaggeeffachuu dhiisneetu wanta Waaqayyo nuun jedhe dhaggeeffannee hojiirra oolchuutu nurra jiraataa jechuudha. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos tsoomaa ture, kadhachaa ture, Kiristoos nama guutuudha, Waaqa guutuudhas. Yeroo kana keessatti in dadhabaa, in beela'a. Yeroo sana keessatti yeroo inni dadhabee beela'e sana keessatti seexanni maal jedheeni? Beeloftee waan jirtuu fi dadhabdee waan jirtuu fi dhagaa kana daabboo godhii ittiin jennaani. Gooftaa Yesuus Kiristoos maal ittiin jedha? Namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu, dubbii sagalee Waaqayyootiin malee jedhee deebii deebisee. Nuunis har'aa gaaffii seexanni nuu dhiyeessu deebii ga'aa macaafa qulqulluudhaan deeggaramnee deebisuufi danda'uutu nurra jiraata jechuudha. Hi'ii jennee diduutu nurra jiraata. Yoos milkaa'inni jiraata waan ta'eef, yoos guddinni jiraata waan ta'eef, yoos ol jechuun jiraata waan ta'eef. Akkamitti seexana mo'an? Seexana akkamitti mo'uun danda'ama? Tokko dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uu, dubbii sagalee Waaqayyootti jiraachuu. Akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos jedhe, akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos raawwadhaa jedhe raawwannee, wanta inni godhaa jedhe goonee, wanta inni raawwatinaa jedhe raawwachuu dhiisnee seexana moona. Dubbii sagalee Waaqayyoo irra dhaabbanne hidhii jennee dinnee hin ta'u jenneetu dinneetu maal taana? Seexana moona jechuudha. Waanuma inni nutti hime qofa raawwachuudhaanii seexana moonee jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaan alatti seexana mo'uu hin dandeenyu. Akkamitti seexana moona inni biraa? Ifachuudhaan, ofirraa ifachuu, keessummeessuu dhiisuudhaan.
akkamitti gooftaan Yesuus Kiristoos isa dhumaa gaafa seexanni qorte maalittiin jedhe ija koo duraa badii ittiin jedhe fuula isaa duraatii ifate jechaadha. Nuunis maal gochuutu nurra jiraata ree? Ifachuutu nurra jiraata jechuudha. Ani waan ati jette raawwachuudhaaf hin uumamne. Ani waan ati raawwadhu naan jette gochuudhaaf raawwachuudhaaf hin uumamne. Ani kan Waaqayyooti jennee seexana ofirraatii maal gochuu qabna? Qolachuu qabna, ofirraa ifachuu qabna jechuudha. Malee wanta seexanni nuun jedhe dhaga'uu hin qabnu jechuudha. Inni kan biraan immoo kamti seexana moona kadhachuudha jechuudha. Yeroo hundumaa maal goona? Kadhannaa kadhachuudha jechuudha. Yeroo hundumaa maal goona? Waaqayyoon kadhachuudha, Waaqayyotti dhiyaachuudha, Waaqayyoo fi hojjechuu, Waaqayyoon kadhachuudhaan moona jechuudha. Kanaan alatti seexana moonii hin danda'amu. Kadhadhaa seexana mo'uu hin dandeessu. Kadhannaani wanti inni hin cabsine hin jiru waan ta'eef. Kanaafuu Gooftaa Yesuus Kiristoositti qabamnee yoo jiraanne jireenya bara baraatti galuu hin dandeenya. Gooftaa Yesuus Kiristoositti amantanii yoo amantanii jireenya bara baraatti galuu hin dandeessu. Kanaafuu obboloota koo wanta naarra isinitti himu waan seexanni isinitti himu hin dhaga'ina. Wanta Waaqayyo isinitti himu qofa dhaga'aa isiniin jechuudha kanan barbaadu. Isiniin jedhaa Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifamaa, iddoo nagaa turaa. Isiniin jaalladha baay'ee.